adda qopheeffannee gaafii Oromootti Oromummaa irratti xiyyeeffatu gaafii ajaa'ibaa gaafii jajjaboo qopheeffatee dhiyaatee jira. Har'a uummanni immoo iddoo magariisaatti yaa'anii taphachaa jiranii isaan irra deemaa gaafii tokko gaafii adda addaa isaan gaafannaa nu wajjin hordofaa gaafii wal fakkaataa isaan hundaa gaafannaa hundi keessan hundi Jawar Muhammad maqaan guutuu ta'e جوهر محمد سراج جوار زاد محمد كافي لما فا بريد لو كسر بويان برهم كسر بويان كم كسر بويان كم كسر الإمام الإمام مفروضي الإمام عليه من كان جوار أوكي كافي عمري سامي كان عمري سا Mega, what sih kawan apa itu? Kita bisa harga kita kok. Segi nih. Enggak ada bisa nih. Kan apa itu namanya? Oke, aja mana jawab? Makan gitu sih. Bagi bermuda. Hello. Bukan kan jawab. Hari ini lepas tu sih. Itu kata. Gaji berpakat gaji berpakat gaji berpakat. General aku. Ya lah. General aku butuh. Berapa menit? Segal tu. Pura sagal? Lah, pura sagal. Pura sagal? Saddeet. Pura sagal mi kala inarta. Pura sagal saddeet. Saddeeti. Pura sagal kes. Pura sagal ma pura sagal bezi. Sagal. ايش برقم دول Akka tilmaamatitti sagaltamii torba tumarra aan akkasii. Akka faranjiitti. Kadalatan. Okey. Kadalatan udah sagal ditengok. Dua nabinya Rabu katan Februari gafa sadi kuma lamati jagis tangga. Umuri sani nekati amri kan dunia. Sabita mi to korra ka sabita mi lama. Kala to mai. Agak urdu kita gafi wal fakara تجرب مكان كيلو محمد اوكي كافي سلفاس قافل لا جوار محمد مكان كيلو سايد جوار محمد سراج مكان كيلو سراج جوار سراج محمد harga kita jawar Siraj Muhammad barham siraj وياكم barham kita umur ini sama kan? Oke, baru ini telah deh, si Dewa Dema, bab yang pertama dia siapa? Kuma Kasaga? Hati mana makasih? Hati mana jawab makasih? Ya ada tuh. Ada orang muda, makanya sih buku lah. Oke, masih kamu ada ya. Oke. Barak Jawar Muhammad barakam kes. Farji. Kumbala masalah kes. Arfasani umri sini kahte थे
lo te sigue si kafa. Waktu bar lo te sigue. Umri cai. Agar ganne umri ni si wagga sama masih. Wagga shani jawari करते हैं ये गलत है पूरे हम बगाती हारा वैसा का कुछ देर में जनवन नोट रहा Kakak kaget ya? गाती का का सिगा पता अच्छा लोग देशा बरकत पहले याद aku sebada oke aja lu desa oni kena gua apa more berham kesa gua apa kesa mana mati ini dah mana dan bahasa dargane hati warra aja lu desa makan sih ini dia nih nggak betul kabar. Jadi saya mula. Sempat. Macam itu sih kan. Macam itu sih cuma dia kagak. Usahanya dia ini nak kata sana kabar deh. Ini. Mana cara desa. Ini sampai. Ini tak boleh sampai. Baras ini sah. Aja lu kan telah ke? Baru sekali. Kita mijak. Kami ini origami, kami punya ide misalkan. Ini cuma nama tu tidak mesti origami. Hati mana ada nundi sama kan ispan jenis hero-nya. Segala tu berapa? Segala tu masih. Beri berapa? Berapa tu mah kan ini juga baru lama tak. Are ramah. Sering tinggal lewat kan aku rata. Segala tu mah. لكن الفقرات سلبا خلا غازي سلبا ليدي جادا جوار محمد مقام كتب سعيد مقام كتب اوكي نرجع تيجي بركم من جوار محمد Oke. Amat Roni Sawal juga deh. Aku mana dia kan anu sama sini. Makanya lu tahu betul dia kan ada dia kan kisah dah, berapa kisah. Lagi tu. Oke. Lu terima. Jawab Muhammad ini saya kan. So itu dia. Apa tahu? Nak cari dapat. Oke. Mudah waktu. Oke. Jawar Muhammad berapa kisah? Sekarang ini. Aku mana jawar itu? Betul. Ada orang mesti ni. Ada orang mesti. Kamu balik. Ada ni jawab. Ada jawab dulu. Umur ini sih kata ada mana jawab ini. Inar dane unda inar dane makan isat makan kutur Jawar Muhammad Jawar Saraj bukan Saraj Muhammad isat apa kaya berkelok saya dia pernah menjadi kenapa nasakan sekitar jalan umur ini sah betul betul ramah maka anak-anak harga kita harga apa sih mana baru Quran kuma nama tu sangat sangat apa sih katalah nasakan kita itu waktu aku tak bayar rahmat waktu sini jawarin ini enggak fata uang enggak fata kontari itu batu kan itu kami serba siga fata kasi kalau ada banas ni mo no rejera kami serba siga fata makan jawar ituin
Barakam dalat. Barakam dalat dia kam? Iya. Umur Isa ni kayo mana? Makan ada mana Jawari? Pasai gambar. Barakam mutu dan kan. Jawari ke Fasin barakam ke sana. Fasin barakam ke sana. Kira. Fasin ni Rahmat umur isi me kaise tamam. Ji. Tilmaman di sini soto mungkin saja. Kafi bijalkam sudah meneliti kafi makan Isa Jawar Muhammad Jiru makan Isa Jawar Siraj Muhammad barin elate ya ya alama ya tanaka kasagan sakit pemijat muri Sayur Ahmad apa sih kendala baru kasagan sakit pemijat Semoga kita mayroon gashanya Jawar yang pasti. Karena sawul pulang malama saja. Ayo kita tunggu di mana tu. Saya ni jet pasti. Okey, kita dah. Mereka harus bergerak. Nanti ni waktu pas menyala. Kami sahabat kita makan. Acara desa berakam. Apa sekarang? Acara desa berakam. Drama tahu sih. Faranji. Kasagan. Kita coba itu dulu sih. Acara desa. Sekat saja. Harga berapa? Acara desa dia kan barakam desa kan orang ini jadi apa kan tahu kata akal sih kamera sini kamera kan yang tahu kata malam kita itu jadi apa dia apa dia di kan apa ini kan umur ini kan berapa artis Ali Birra maka untuk saya Ali artis Muhammad Ali Birra Muhammad maka untuk saya bisa Ali Muhammad Birran sirbai ni kaba sab sirbai din bai gap kaba sirbai Birran bari de ababo to e sani Ali Birra kan yesu mo kai barakam ke sana umur saya Rahmat Ali Birra umur sa Mama itu yang balik. Mama ni jatuh ni yang balik. Ganti selva kabla sila. Makang butuh Jawar Muhammad ini. Jawar Muhammad. Jawar Muhammad. Jawar Muhammad ini Aliti. Jawar Muhammad. Jawar Muhammad Gadfi. Makang butuh Isa Jawar. Makan isa Jawar Ali Muhammad. Jawar Jawar Siraj Muhammad. Jawar Siraj Muhammad. barakam ke sana. Sekarang Sagal Sadetami dan Sadetami tu.
Akka Awuroopaat saddeettamii ja'a. Jawar Muhammad yeroo amma umurii isaanii. Yeroo har'aa kana 36. Mana hidhaatti kabajatee soddomii jaaffaa isaa. Mana hidhaa keessa kabajatee soddomii jaaffaa isaa soddomii tokko keessa. Barkam keessa Jawar Muhammad. Faatee jedhamti yaadde mana isaa Faatee Gammadaa. Haala Oromoo Gaafii itti aanu ture. Barkam keessa. Gaafa waggaa sadii Marin Akka faranjii. kuma lamaa fi Kuma lamaaf shan kuma lamaaf sadii. kuma lamaaf sagal. garuu Alfaasee Gammadaa umurii si meeqa? Arfaasee Gammadaa hundi siin beeku jaartii Jawar Muhammad ta'uu isaa. Yaani meeqa? Ilmaamaan bishii Saawul garuu. 40 taatee jira. Gaafii biraas hin gaafata. Gaafadhu waan Oromoo nu gaafata. Gaafii Jeneraal Taaddasaa Birruu barkam kana. Barreeffamni isaa akka lakkoofsa Itoophiyaa akka faranjiitti. Sagalii 29 Sirreeffatu. yaaddeera. Warra fakkaata. Kottu kottu. Oke. Barkam kana kan isaan. Kan isaan jual. Isaa wareegama. Faranjiitti Umri isaanii meeqa? Umrii 56. Ilmaa maalii mul'ata? 53 yaa qabu. Kan isaan dhalatan bara 1921 kan argisiisaa 1971. Miidiyaan keessanii maali? Barkam keessa wareegan. Guyyaa kan akka faranjii. Ajaan hundi isaa umurii meeqa ture? Isa jaartistaan filaa ijoollee wayii. Gaafii wal fakkaata. Artistii Alii Birraa maqaa Buusaa. Oke, galatooma wal faadhaa. Gaafii salphas gaafata. Dura maqaan kee? Gaafii salphas gaafata. Jeneraal Taaddasaa Birruu barkam kana. Gaafii wal fakkaataa bara kam? Oke. Umri isaanii waggaa meeqatti addunyaa kana dhaabbatanii? Gaafa waraana yeroo gaafa garuu baratti godaana mirgaa Ini deemsa gubbaarra. Kan dhalataan 19. Kan du'an 19. Gaafa guyyaa 19. 75.
Umri isaanii gantamii sadii hanga sadii iddoo galata godhanii isaanii. Gaaffii salphaa salphee sun qaba. Gara seenaa. Egaa hordoftoota keenyaa gaaffii wal fakkaatu isaan gaafachuu deemuutu jira. Okay. Jawar Muhammad maqaan guddisaa jedhama. Jawar Muhammad maqaan guddisaa. Jawar. Marhaba. Sakit bisa. Ya Pak, Jawar Muhammad Rahman para hukum sakit. Satu bisa. Makan ada mana Jawar? Rekam ke sini. Umri sini. Satu bisa. Satu bisa. Yang gitu sih. Satu bisa. Satu bisa. Satu bisa. Contoh. Top harga dia. Top. Bukan sini Jawa itu. Bukan di Singapura. Ada yang bisa rekam. Apa yang juga? Oke, berekam ke sore kan? Dia mati uffaata akkanaa qophii Oromoo itti ola galtuu qophii irreechaa Oromoo kutaa kutuu wajjin hojjechuu keessanii yaada ummataatii fi qophii addaa bareedaa kana waraaftanii ummata biraan ga'uu keessanitti ulfaadhaa galatooma. Warreen miidiyaa kana ilaaltan gara yuutuuba isaanii sabskiraayib, sheer, laayik, komantiidhaa fi yaada bilchaataadhaan bira akka dhaabattan gargaartii asubaan dabarsa. Galatooma. Egaa hordoftoota keenyaa gaaffii wal fakkaataa waa'ee Oromoo wal qabachuu jirra. Akkasii ilaalaa jirrutti dabaree bareedinni uffata aadaa Jimmaati. Ammayyaa. Okay. Gaaffii salphaa gaafata. Maqaan kun Abbaa Jifaari. Maqaan kun Abbaa Jifaari. Abbaan Jifaari maqaan isaa maqaan guutuu jechuun kanaaf hin galle. Maqaan guutuun isaa kan Abbaa Jifaari maqaan guutuun isaa. Muhammad Adam jedhama. Maqaan guutuu yeroo jechuun gaasii guutuun ati abbaa abbeeraa isaa lakkaa'uudha moo? Maqaan keenya. Maqaan koo maqaan Saaraa Saalii. Maqaan Abbaa Jifaari maqaan isaa maqaa isaanii kan Abbaa Jifaari Abbaa Jifaari kenna maqaan abbaa ta'e maqaa isaa ta'e beeku yommuu ta'e abbaa maali Muhammad ta'e maqaa abbaa ta'e qoratee waan inni nama qochiisan. Bara kam keessa dhalatan isaa?
Bara dhaloota kootiitu hin beeku shamsu. Baruma dhaloota kootiitu hin beeku 90 beekaa akka ta'e 80 beekaa akka ta'e. Bara kam keessa hojjettee yaadda? Lallaa itti maamnellee waan kana. Galtee hin bartee yaadda. Asii galeetii miti asuma taa'ee seenaa qorata. Akkasii wayii irratti. Maqaan isaanii isin hima. Sultaan Muhammad Daawud ibn Ibrahim jedhama. Abbaan isaanii maqaan isaanii. Barri dhaloota isaanii 18 saddeet tokko dhalate. Kan isaan du'an yookaan gara akka deemanii boqotanii 19 Darabbii sitti na fide kaa kun ulfaatu galatoma. Galatoma illee sitti dhufuu kooti baay'een gammada waan kana dhagayeef. Ulfaatu. Artiikaan jiran beekaa maqaa isaa guddee. Maqaa isaa guddee. Karmatti hin beeku. Naga beekutti karmatti hin beeku. Ani irraa qofa beektaa? Bara dhaloota isaanii laata? Ilaaf wallaahi. Akkaayyuu yeroo ammaa umurii isaanii meeqa? Hin beeku kana. Hin beeku? Hacaaluu Hundeessaa bara kam keessa? Gaafa biraas gaafa. Darraa Abbaa Gadaa Gaa. Maqaan isaa Guutuu Darraa Abbaa Gadaa maqaan. Darraa Abbaa Gadaa hin beeku. Hin beeku bara. Naga beekutti karmatti. Bara kam keessa Darraa Abbaa Gadaa? Bara kam keessa ta'e eessatti? Waan eessatti ture? Darraa Abbaa Gadaa maqaan isaa Abdul Karim Ibrahim Hamid. Barri dhalootaa kan isaan dhalatan 1936. Kan isaan du'an Maarchii 2003 bara. Iddoon isaan Amrii Bitaan Sanaa Yaaman. Galatoma. Ayyaa. Kan Ali biraa siif hime? Naannoo Ali Muhammad jedhama maqaan isaa. Sanii biratti. Maqaan keenyaaf hime? Egaa hordoftoota keenyaa Abduu Hamdaa gaafii gaafachuuf qophoofnee jirra. Gaafii wal fakkaataa gaafannaa haga ammaa kan gaafataa adda akka ta'e isa gaafannaa. Abduu Hamdaa maqaan guutuun Nadhii Gammadaa eenyu? Maqaan guutuun isaa eenyu? Oke, Nadhii Gammadaa bara kam keessa dhabamsiisa? Yookaan achi buutan isaa dhabamsiisa? Aku Faranjit. Aku Faranjit. Mana di? Tadi kes. Jadi Gammadaa bara kam keessa? Mana sih sama? Oke. Nadhii Gammadaa haati isaa maqaan eenyu? Maqaan haati Nadhii Gammadaa eenyu? Har'asitti himaa Amiinaa Boorsee jedhama. Maqaan guutuun isaa kan Nadhii Gammadaa Qaasim Haaji Usmaan Roobaa jedhama. Bara irraa kan seenaa miidiyaa keenya maatii shoo jedhama. Maatii shoo jettee YouTube dubbatti shoo goote siifa achumaan qophii adda addaa qophii barsiisuudhaan kan inni keessaa Gaafii wal fakkaataa ammas illee gaafachuutu jirra. Gaafii salphaa isin gaafadha. Hacaaluu Hundeessaa bara kam keessa?
Barakam keessa wareegan. Guyyaa kam biyya kam. Sadafinoodha. Akkasii hafiin buluttaas. Amma bareedu. Gaafa 29 Weeshi. umurii isaa meeqa? Weeshi na kaasa kana. Bareedu yoo duubarra qaba. Takkallee hin taane kaasa kana. Maqaan isaa kun Amma keessa gadi namadha. maqaa isaa. Maqaan guutuun isaa? Nene konjo kana gite aduuti kaate duubarra jira. Barakam keessa. Amma gadi nama fiiba. Fakkaatu gaafa. Abbaa Jifar. Abbaa Jifar. Kan Jimmaan biyya bulchaatu. Maqaan guutuu isaa eenyu? Abbaan Jifar. Eenyu Faatuma Abbaan Jifar? Kootu Faatuma. Faatuma kootu? Abbaan Jifar eenyu Faatuma? Abbaan Jifar. Barakam keessa dhalatan. Barakam keessa du'an. Kot. Okan sih pas. Kunut. Makam gugup saya. Makam gusun isa. Anak baju Far. Sultan Muhammad Daud jadi Ibrahim. Sultan Ahmad Khan. Maqaan Abbaa Jifar Sultan Ibn Ibrahim jedhama. Sultan Muhammad Daud. Sultan Daud Ibrahim. Bar lo tasanya saddeet. Ya tadi. Kudha saddeet jaatamii tokko barri dhaloota Abbaa Jifar. Kan duan sagal soddon jedhama. Seeraan keessan bara. Kan galatoon. Yaada kan Oromoo yaani bakka jiru wanta uumamaa tokkummaa isaanii barbaanna ganda wal qooduu akka isaan tokko ta'anii jabaatanii ammayyuu kiristaan gargaarsa tokko kanaafuu tokko ta'anii caalaa Egaa gaaffii wal fakkaataa ammallee isii gaafachuutti jira. Jarra abbaa gadaa barakam keessa ta'e. Egaa hordoftoota keenya gaaffii wal fakkaataa ammas nama gaafanna. Jarra abbaa gadaa barakam keessa biyya kanarraa guddaa kan ta'an akka faranjiiti. Kuma lama fi? Kuma lama kudha sadii sirri ta'e sirri jirta. Nombarri sirri jirta. Laa sirri jirta. Bara kuma lama fi? Darra abbaa gadaa maqaa isaa. Maqaa isaa eenyu jetta? Gara soomatti argattee jirta. Maqaan kiyya Dambiyaa Sanda. Awwal Abdulkaadi. Gaaffii salphaa si gaafata goota keenya natti gammadanii. Maqaan guutuun isaa eenyu? Maqaan guutuu akkasumaan beenu. Tadi gammadaa bara kam keessa qabamsiifame yookaan akka faranjiitti achi booddeessaa tattaafame bara kam keessa? Kan akka kootitti kan yaadu 1997 keessa. Akka faranjiitti. Sirrii 92 keessa. 92. Akkas 92 naannoo. Bara kam keessa dhalate?
Dhugaa baran san beeku gammadanii bara san beeku. Oke. Sagaltamii shantamii. Maqaan guutuun isaanii Qaasim Haji Usman Roobaa jedhama. Haati Nadhii Gammadaa maqaan isii eenyu? Gooticha keenya kana kan nu beekte eenyu? Akkasitti beekuu hin dandeenye akka dhageetti kaatuma jechaan gara birootti. Aminaa Boorsee jedhama. Aminaa Boorsee jedhamu. Gaaffii wal fakkaataa nu gaafata. Jeneraal Waaqoo guutuu ni beektan jedhee yaada. Gitu barakam keessa ammallee barakam keessa tu'an waan addunyaa kanarraa guddaa keessatti waan Ameerikaa Isaan ani okkuu sana xiqqaan ta'e inni beeka garuu eessatti akka isaan Ameerikaa beeku biyya alarraa akka isaan galan ni beeka. 1990 keessa jechaan dhagahee nucaatu akka faranjii. Walirraa barraa. Kan isaan dhalatan Jeneraal Waaqoo guutuu 1924 keessa kan dhalatanii kan isaan akka faranjii. Kan isaan Ameerikaa Febraarii keessa gaafa 3,2006 akka faranjii. Baay'ee dhufee dhufee. Alberhami. Kan isaan Ameerikaa itti taaneef biyya alaa ta'uun beekamu. Biyya alaa ta'uun Nairobi Kenya. Itu kalau semua. Ayo ulfaadha. Rakun fakkaat kau di buku singkat. Amma keessa jiru gaafa ta'e baay'ee. Oke, ka amma saati amma indoo. Yeroo ta'an wantoota amma haalli amma keessa jiru kana yeroo duraanii sanuttis ka waan guddaa baay'ee qorachuu yoo nuti manis baay'inaan sammuu keenya batafee nu qabanne waan ta'eef osoo nu beekanii baay'ee. Salpha si gaafa. Jawar kan kutusani. Jawar kan abbaa isaa Bakang guutuun isaa. Jawar Siraj Muhammad. Barakam keessa dhalate faranjii. Yaalimee bu. Mana ni? Saddeettamii jaha keessa. Yeroo ammaa umurii isaanii. Yeroo ammaatitti 32. Baay'ee narraa Haati mana Jawar Muhammad maqaan ishee eenyu? Jaddisee Arfaasee Gammadaa. Kan Bara kam keessa ol fuudhan? Akka faranjii. Arme. Kuma lama. Kuma lamaa fi akkasii. Kuma lamaa fi sagal. Umuriin Arfaasee meeqa ta'ee jettanii tilmaamu? Namatti qaamadan 38 27 jedhaa yaa. Dabat. 42. Umuriin meeqa Jawar? Jawar kaaf Jawar 35 yoo ta'u isiin 40 yoo ta'u shanin ta'a waggaa 5. Egaa dhaamsa qabdan yoo warra jiraatee waa'ee Oromummaa wanni gandaamuun wal qoodu kanarratti dhaamsa qabdan. Dhaamsi koo kana ni qabu. Inni tokkoffaan maaliidhaafu namni keenya addunyaa wal gurguraa jira jechuun addunyaan jechuun qarshii wal gurguraa jira qarshii ni dhumti yoomiyyuu taanaan qarshii ni argattas ni dhabdas kaammoo argachuu fi dhabuu hin dandeenye saba kan kee tokko ati dhabnaanin lamuu argachuu hin dandeettu wanni guddaan amma namni keenya keessa jiru ana qofaa miti ebeluun sunis nama ganee jira nama jedhutu jira amma warroota duraan qabsoo keessa turaniyyuu namoota tokko yoo itti barreessinu namni nu waliin barreessee gaafatu maaliif waan akkanaa kanarraa bilisan taane maaliif keessa jirtan jennaaniin nu qofaayyuu miti Oromoon baay'eedha kan akkas jedhu hedduutu jira dhaamsi tokko guddaan kan akka kootitti akka yaadutti dhaamuun barbaadu boru Oromoon dhiifama naagooti jettanii warroonni Oromoo ganaa jirtan kun warroonni Oromoo dura dhaabbattanii waan hin taane Oromoo irra raawwachaa jirtan kun
dhugaadha namoonni tokko dur Oromoo akka feetetti illee gantee ofitti si fudhata Oromoon hammataadha dhiifama siin godha jechuudha. Kan ammaa kun nama dhiifama namaa godhuu miti Oromoon keenya waan hundaayyuu dhiifamni hangan qaba dhiifama namaa goonee jirraa baay'ee irra tarree jirtu. Warroonni waan akkanaa kana raawwattan har'a mana ittiin ijaaradhee ijoollee xiyya biyya alaatti ittiin barsiifadhee bakka qabadhee mana tolfadhee duubatti hin deebi'ee Oromoo dhiifama gaafata warri jettu kun atis nin beekta anis nin beeka namni dhiifama si godhu hin jiru jechuun barbaadaa kanarraa of sirreessaa gama kootiin xumuree jira galatooma. Maqaan kiyya maatii Oromoon jedhama. Bikki waliin asitti argameef irreecha kabajuudhaa fi kan asitti argameef miidhaginee irreechi irree keenya aadaa calaqqisiisuudhaaf tokkummaa cimsuudhaaf asitti argamne hundi keenya Oromoon babbareedee miidhagee asitti argamee irreecha kabajuudhaaf. Bikkuma hundatu tokkummaa irraa cimsu sa'a ammaan keessatti diinni adda bahiinsa keenya kana laaleetti kan nuyi jiru tokkummaa haa cimsinu bikkuma hundatti Oromoon baadiyyaatti tokkummaa haa cimsinu wal haa jaaru hundi keenya wal haa gorsinu wal bira haa dhaabbannu isin jaa. Uffannaa akkana bareedu uffannaa eessatti hojjetamaa eenyu si faayi? Artiist Gaaddisee Shamshadiin jedhamti. Bikki isin itti argamtu maadii shaarotti irratti arguu dandeessan isitu akkatti na faayi jechuun diizaayinii isitti Gaaddisee Shamshadiin artisti. Isitu akka na faayi hundi keessan dhuftanii akka fahamtan asumaanii. Hedduu bareedaa Gaaddisee Shamshadiin jedhamti. Naannoo kam argamti? Shaarotti. Shaarotti irratti argamti. Shamshadiin biyyallee wal fakkaatan yookaan Shamshadiin. Artiistidha. Gaaddisee namni ni beekan jeetiin argaa. Hundi keessanuu achi deemtanii achi uffata aadaa uffisiifachuu hin dandeessanii achi fahamuu dandeessan akkasii kana bareedu dandeessanii kan dhiiras kan shamarranis kan biyyeen yaada. Akkasii hedduu ulfaatu kana. Jaallatama ulfaata.